Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kenninu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kenninu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kenninu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kenninu jechuun humnoota mootummaa federaalaa gidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan
miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu gaheera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kenninu jechuun humnoota mootummaa federaalaa jidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kenninu jechuun humnoota mootummaa federaalaa jidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamanumaan hin dagatina. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kenninu jechuun humnoota mootummaa federaalaa jidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo
Aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamaanumaan hin dagatinaa. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kenninu jechuun humnoota mootummaa federaalaa jidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamaanumaan hin dagatinaa. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kenninu jechuun humnoota mootummaa federaalaa jidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamaanumaan hin dagatinaa. Daawwattoota keenya ammas oduu amma nu ga'e qabna. Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa humnoonni mootummaa federaalaa qabanii hidhuun mirkanaa'ee jira. Yeroo hidhuu fi carraaqan kanatti poolisiin Oromiyaa Jawaar dabarsineen kenninu jechuun humnoota mootummaa federaalaa jidduutti wal dhibdeen uumamee jira. Wal dhibdee kanaan miidhaan dhaqqabullee odeeffannoo nu ga'eera. Humnoonni mootummaa federaalaa humna biroo dabalachuun Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa qabanii wayita ammaa hidhanii jiru. Ammaaf eessatti akka hidhan iddoon isaan beekamne. Odumaa wal qabateen hojjettoonni OMNs bakki isaan itti ukkaanfaman waan beekamin jiru. Ajjeechaa goota Oromoo Aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun guutuun biyyattiin raafama jabaa jala galtee jirti. Egaan daawwattoota keenya ammas iddoo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hojjettoonni OMN itti hidhaman jala buunee hordofna. Isinis nu hordofuu gamaanumaan hin dagatinaa.